Kaki serasa kana jedhana duka Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa sadinqisiisaatti karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos waan na barbaachisu hundumaa naaf hin guutaa. Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa sadinqisiisaatti karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos waan na barbaachisu hundumaa naaf hin guutaa. irra deebina አምላኬም እንደ ባለጠግነቱ መጠን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ይሞላብኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ ባለጠግነቱ መጠን መሞላት ይሁንላችሁ። አቦተ ፍርዲ በቆና ኩረቶክ ለኮሳ አፍሪራ ከሰዳ ከነቦዴ ወሪ አሞን እስራኤል ረቲ ሎላይን ካሰኒ yeroo warri amoon lolatti kaasanitti maanguddoonni Gilihaad Yiftaa biyya Xoobii waammachuu in dhaqani. Yiftaadhaanis warra amoon akka lolluuf kottuuti ajajjuu waraanaanuuf ta'i jedhan. Inni immoo maanguddoota sanaan isin ana jibbitanii mana abbaa kootii ariitanii na baaftan mitiire. Yeroo rakkina keessanitti immoo maaliif na barbaacha dhuftan jedhe. Guddoolni Giliyaadis ati nu wajjin baatee warra amoon akka loltuuf nu warri Giliyaad keessa jiraannu hundumaa irrattis dura buutuu akka taatuuf gara kee dhufnee ittiin jedhan. Itti keessan bal'ifadhaa. Gooftaa yaasa araarri kennumne baroota keenyatti bara har'aa keessaa immoo guyyaa har'aa waan nu dabalteef garaan kos garaan saba kanaas guddaa sitti gammada. Aniif sabni kun carroomneerra. Warri dacheen kun liqimsitee hamma irraatti haasa'an jedhani. Nu garuu dachee kana ol jirra. Afuura maqaa kee galateeffatu, afuura maqaa kee jaju waan nu keessa keesseef maqaa Yesuus Kiristoos isa jaallattuun waaqaaf lafa irratti maqaan kee haa eebbifamu. Namni ati as keessaa gateetti hin baafne hin jiru. Hundumti keenya gatii dadhabbii keeti. Gadi jettee lafaa nu kaafte. Uffata keenya nuu taate, mana keenya nuu taate, namaaf lammii nuu taate, biyyaaf bara nuu taate, hiriyyaaf hirkoo nuu taate, gaaddisa itti linnee aduu keessa oolu nuuf taate, abbaatti baqannee bokkaa jalaa dheessinu nuuf taate, waaqa itti mannee eebbarkaa fudhannu nuuf taate, abbaan hunda dhabne nuu taate, firan hunda dhabne nuu taate, lammiin hunda dhabne nuu taate, galanni siifa ta'uye. Jilose kapa babasuta leberradulla bagati pos alonni as abbatanii jiran kuni alota namaan dagatamanii si lafaa kaanidha. Maalal tokko afaan kee bantee ani isaan lafaa keeran jettu yite. Hallelujah. Warra si lafaa kee jira, warra si ndoole jira, warra si salphina oole jira, warra karaa namaatti cufameenna karaa kee balballeerraa banamee jira. Ilma Waaqayyoo galanni siifa ta'uye. Namni galateeffatu hin jiru waldaa kana keessa. Raalaa baabaa. Meel tokko hundi keessan jilbeenfadhaa mee jilbeenfadhaa. Jedha lafatti jilbeenfadhaa gadi. Jilbeenfadhaa. Zubasi kata yaba. Sabalabasi taloora diyaasiya. Amma ulfina keessan hundumaa dhiisaa Waaqayyoon kabajameem. Ribabasi bahabooba. galgala kana wanta barakee geeddaru wanta umurii kee geeddaru wanta dhugaatti si jiraachisu jijjiirama dhugaa jijjiiramtee baata geeddaramsa dhugaa geeddaramtee baata harka Waaqayyootu galgala kana waasirraa kaasa harka Waaqayyootu galgala kana mo'icha siilaata. Oh galateeffadhaa mee jilbeeffadhaati galateeffadhaa hililleedhaan galateeffadhaa galateeffadhaa onjelina galateeffadhaa. Barako ebbifte manako ebbifte jireenya ko ebbifte sammuu ko ebbifte ulfina kootu sida kabaja kootu sida jireenya kootu sida waan hunda kootu sida karaa kee nama bare karaa kee biyya bare karaa kee nama arge karaa kee seenaan koo geeddarame narraa galata qabda ilillee namni Yesus mana siitee jirta namni Yesus fira siitee jirta namni Yesus abbaa siitee jirta namni Yesus qabeenya siitee jirta akkati gal jilbeeffattee maqaa sagalateeffattu barbaadara Waaqayyoomma
ergaan isinii qaba ergaan isinii qaba warra gadi jettan barri kun bara keessanii ol jettuudha Yesuus ol jetta ulfinaan ol jetta kabajaan ol jetta bara namni dhokate ol jetta bara namni jalabee jegoodhatta siiteera jalata sababa baloda elefena matuse paradia borra namoota jijjiirama dhugaatti kennee baasuun qabanaan jedhe namoota maqaa isaanii geeddaruun qabanaan jedhe namoota lufannaa isaanii geeddaruun qabanaan jedhe namoota dadhabbii isaanii geeddaruun qabanaan jedhe Yesuus ደላዳላ ባሰካ ያቦራ እግዚአብሔር ሳስመጣ ያለው እግዚአብሔር ሳስመጣ ያለው ረኪለከ ስራዳ ሀጅራ ሉክበከ ስራዳ ሀጅራ ደላዳጋ ተኮሳ ባባባባ ሄሌ በረበ ሸካ ቦባ ደሊ በሮ ደሊ መንዲያ ኪያቦሲያ ቢያዳማ ከና ፈራራ ቢወለጋቲ ፈራራ sabadi kisah danggala jiru farara sabadu gada be farara waqayyo galgala kana magara jandu kana biya raadar sawe biya raadar sawe jilba gajede kana objariti ergadu kana biya raakasiye arara Yesus arara Yesus arara Yesus arara Yesus Askesa nama gerasa jaletu nama laman nabdu. Askesa nama jaletu nama toko in nabdu. Askesa nama tiga madu nama laman nabdu. Dekika toko wabiya kenya kadame wabiya kana kada. Kadame wabiya kana. Kada biya kenya furmata tani bana. Malu dani wakayo tibuah me. Tagagil tonis buah me dekika tiga na tibuah. Dacheen kun ni gadi waa taateetti inni waaqayyo dubbatu wanta biraa inni taajiru waan biraadha nama baay'eetu ifa kana dhabe nama baay'eetu gadi bayoo galuu sodaate narra haka'u saba koorra haka'u jedhaani Yesuus haka'u biyya kanarraa jedhaani eenyu kan lammii isaatiif garaan isaa ba'u eenyu kan obboleessa isaatiif garaan isaa ba'u maaloo daaniika amma yoomitti miidiyaa irratti waan hin taane ilaalta amma yoomitti nama fayyaatti gogaan irraa ba'u ilaalta hin agartuu yaa waaqayyoodhaani boo Yesuus Kiristoosin duratti laaradiilas shebababababasya abbaa koo waan atti himte qabda baraasuba habiiba dilee danuu nama gaantii abooba habaasya gurri saba kooti kana booddee gadi dhaggeeffachuun hinga biyya keenyaaf furmaata taanee baana lammii keenyaaf furmaata taanee baana saba dhugaa dhabe furmaata taanee baana boy Yesuusitti waa'ee biyya kanaatiif boy daqiiqaa tokko duwwaa boy waa'ee biyya kanaatiif atasii burraaqxa inni kaan nagaa dhabe atasii faarfatta inni kaan nagaa dhabe jala muraati karadha waaqayyoon hingaa dhiiga dhangala'uun hingaa namni wal nyaachuun hingaa dargaggeessi karaattafuun bineensa dhiiga namaa xuuxu waraana jedhaanii waaqayyoon kaasi lafa kanarraa jedhaanii labaasika booba waan hafuura qulqulluun kadhachiisaa jiruuf hin beekon jechaanu kanatu ji'a misiraachooti naan jechaa jira kadhadhu waaqayyo saba kee irraa gadadoo kana hin kaasa kadhadhu waaqayyo biyya kanarraa waanjoo kana hin cabsa inni nama jalaa dhokate galgala kana waaqayyotti argama ameen jedhaa yaate wow wala dimas wa baba ya wa la dia baba ya boba wa dalava ya baba sia wow karena keetiin watti tokkotu jira waan ta'u jira boy fanjede boasin wa fanjede waaqayyotu waa dhaa jira
garaa saba kootiitu madaa'e. Nama jiraatti qalame. Atasii faarfatta inni kaan faarfannaa kajeelata biyyatti wangeelli dhabeetu biyya karaa wangeelli galetu karaatti wangeelli dhaga'u dhabe har'a. Inni namatti ulfaate Waaqayyo salphaadha. Hafuura qulqulluutu waan hin godhuun qaba. Waan hin godhuun qaba. Iyya saba kootiitiin maggaarajaan tarsaasuun qaba. Oduu haaraan saba koo dhageessisuun qaba. Saba miidhameef ji'atu dhufaa kun ji'a misiraachooti. Ji'a misiraachooti. Amaneen dubbadha ji'a misiraachooti. Bu'aana fugaraan kee madaana fugaraan kee garaan kee gubataana fu Waaqayyo waan godhu qaba. Harka keessan bal'ifadhaame achuma jilbeenfatteertati bal'ifadhaa. Mataa keessan ol qabadhaatti bal'ifadhaame achitti. Waaqayyo sabii koo kun naa kadhatu jilbeenfatee waa'ee biyya kanaatiif naan jechaa jiraana. Hansuusin jilbeenfachiisuu qabaadhee miti. Sabaa boqonnaa dhabeetu jira naan jechaa jira. Jilbeenfannaa keetii Waaqayyo biyya kanarraa waa garagalcha. Wanta hin garagalu jedhametu garagala. Ameen jettaa jite. Wanta hin diigamu jedhatu diigama. Meeqattanu yaa Waaqayyo jedhame gaddi kun jedhame biyya kanarra haa darbu jedha. Jiidura keenya jedhame ji'a misiraachoon dhufa ta'uudha yaate. Maqaa Yesuusin si kadhanneera. Kaa Waaqayyo sin eebbisu. Noora sin eebbisu Waaqayyo. Thank you. Mee harka walii qabaatee Waaqayyo imimmaan kee argeerradhaani. Garaa kee madaa'e Waaqayyo argeerradhaani. Waaqayyo sin eebbisu. Mee harka keessa walitti dhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Mata dureen lallaba kooti akkasidha. Abbootiin firdii boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irraa kaasee dubbisee lakkoofsa 1 irraa kaaftanii jettanii ilaaltan Museen gaafa barreesse Yiftaan ajajjuu waraanaa ta'uu isaadha. Ajajjuu akkamii? Mee Yiftaan ajajjuu waraanaa ta'uu isaadha meel tokko. Kana akka jedhee barreesse eenyudha? Mee Museedhaa mee? Museen akkasitti kaa'ee lakkoofsa 1 kaaftanii amma lakkoofsa 11 irraa dubbifadhaa. Sagalee kana jechuudha. Ani immoo akkasii lallaba namoota waa hin baafneen argatamte gurguddootaan barbaadamtan jedhan immoo. Meerka walii qabaa walitti maasammaa. Harka isaa qabaate ati jedhaani namoota waa hin baafneen argatamte jedhaani. Baruma kana keessa garuu jedhaani mee gurguddootaan barbaadamta jedhaani. Namni tokko achi jedhee ameen jedhika. Namoota waa hin baafne. Macaafa qulqulluu waa'ee Yiftaa gaafa dhugaa ba'u lakkoofsa 1 irraa gaafa ilaaltan Yiftaan loltuu akkamii ture jedha. Jabaa ture jedha. Sodaattuudha gara laaftuudha hin jedhu. Jabaa jechuunsa ofiifis biyya isaafis hin dhaabata jechuudha. Ofirraa hafee nama kan biraadhaaf ofirraa hafee saba kan biraadhaaf humna ooluu danda'u. Jabina hirree Waaqayyo ijoollummaa isaatiin keessaa awwaale. Yeroo baay'ee gaafa ilaaltanii namoota walitti dhufeenya Waaqayyo wajjin qaban, namoota riileeshiniin isaanii Waaqayyo wajjin ta'e, namoota Waaqayyo wajjin ba'anii Waaqayyo wajjin galan, namoota Waaqayyo wajjin ta'anii Waaqayyo wajjin ka'an, namoota yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin adeeman. Annootitti baay'ata toon isaanii lolatitti baay'ata. Fakkeenyaaf warra ammaa soomanii kadhatanii borganama seexanii obstaakilii keessa eeggatti. Isa ganama hirribaa ka'ee utuu fuula duwwaa dhokatee qursiisa lap itti gadu gufuunu sannu. Maaliif
isa buddeen laatee fi mul'ata dhawwate Waaqayyo. Waaw! Buddeen laatee fi maal dhawwate? Mul'ata dhawwate. Garaa buddeenii qaba malee garaa mul'ataan qabu. Namni akkasii isinillee keessaan qabnu shallaa'eedha. Gaafuma jalqabu Waaqayyo Yiftaadhaaf karoora guddinaa gaafa inni baasu lafa namni hin dhanne dhaqe Waaqayyo Yiftaa barbaacha. Haati isaa eeggituudha jedha macaafa. Abbaan isaa immoo abbaa lafaatiin Giliyaad jedhama. Maqaan biyyichaa isumaan waamama. Mana wanti gaariin keessaan baane keessa silaa yaada Waaqayyoo yaada namaa hunduu walitti fiduu hin danda'u. Utuu isaa warra mana keessaa eeganii yaadi Waaqayyoo gurbaa isa bakkee dhalatetti irra bu'e. Kanaaf Waaqayyo guddisuu gaafa barbaadu, Waaqayyo ol kaasuu gaafa barbaadu, Waaqayyo nama guddaa gaafa gochuu barbaadu fagoodhaan finne warruma keessatti kaase Waaqayyo. Mija walii keessa lalaati ani ofii koof suman shakkadaani. Waaqayyo gaafa si guddisuu barbaadu isa jalqabaa gadi si buusa. Hambuma gadi buute immoo ol kaata. Nekkata amman gadi bu'ee ol kaata jedhame tokko. Namooti isin as keessaa ilaaltan kun paasterii dabalatee faarfata kana dabalatee namni rakkinni mataatti hin jiranne hin jirtu as keessa. Agabuuni bushitee shafaafaanu gootee dibatoota irra iddootti deebise malee. Wanti ayyaanni Waaqayyo namaan kun jiraayi. Meyyaati Waaqayyoodhaan meel tokko waan hedduu naa godhe dha meyyaati. Wayyaatu sin dhokse malee inni kana sirraa madaa hedduu qaba. Kan ittiin lafa soqaa ittiin mana maragaa ture. Ayyaanni Waaqayyo gaafa dhufu garuu Ameerikaa rakkinni karaa barbaadate shaa hiyyummaan karaa barbaadate shaa iddoo rakkina keenyaaf fuudhee ayyaana isaa kaa'e Waaqayyo. Akka nuuni iddoo rakkina kooti ayyaana isaa naa kaa'edhaani. Waliin jedhaan jedhee iddoo rakkina keetii ayyaana isaa siif kaa'u jedhaani. Waaqayyo nama guddisuu barbaadu qaba. Yee jettaa lola isaa danda'e garuu. Gaafa Waaqayyo si guddisuu barbaadu wala Waaqayyos gaafa waas si kaa'u biyyis gaafa waas si kaa'u manumaa hin ta'u kan sin jedhu sirratti barreeffamuu jalqaba. Amalli Waaqayyo warra waameef yeroo baay'ee ganda osoo hin taane addunyaa laala. Gaafa dubbii jalqabanii paaworii isaa aqimii isaa humna isaa gaafa keessatti hubatanii warri mul'atan qabne warri abjuu qabne abjuu Yiftaa baran eenyu obbolaa isaa naamee tokko mul'ata isaa keessatti argan. Mul'ati immoo qarshiidhaan hin bitamu. Mul'ati immoo jaarsolii waldaatiin hin kennamu. Mul'ati immoo isa qabbaa'u si dhibee radanii bishaanitti ganna qadiin zayitii ganna qadiin kennamu. Waaqayyo mootummaa keessa awwaala. Warra akkasii keessatti waa argan. Karoorri guddaan akka duuka jiru ajandaa Waaqayyoo irra duuka jiru harrumayyuu wallaa keessa warri ajandaa Waaqayyoof karoorri Waaqayyoo irra jiru badaa addoon qaban dhumarra garuu jiratu bita. Kanaaf akkasittiin jedhan jedha. Waa'ee nama tokkootiif hin dubbadhaa jira. Nama biyyi dhosse namni dhosse kakuu Waaqayyoo dhufe suuqa dhokataa keessaa baase. Suuqa dhokataa keessaa baase. Mana dhokataa keessaa baase. Nama wangeelli kun kan addunyaa godhee baasu jiraas keessa. Eeyyuu tabbichi. Eeyyuu tabbichi laata. Eeyyuu tabbichi hin jedhu. Nama hundumaa wajjin adeemuun barbaadu Waaqayyo. Maaliif tokko buddeen argee biraa ba'a. Biyya naniif dammoo yaasuttuun isin baasaa jedhe. Utuu waa'ee wangeelaatti dubbateera ta'e sabattiin buddeen jaallatti gatiiteef tasuma achi hin baatu. Warra garaa wangeelaa qaban warra yaada Waaqayyoo keessa jiraatan baatee lafa kakuutiin isaan ga'e. Nama baay'ee buddeentu fixe garuu waldaa keessa jira. Baay'een nama ajandaa waldaa irra jira malee ajandaa Waaqayyoo irra hin jiru. Isin hokkam. Isin hokkam hin jedhu. Misti an ajandaa Waaqayyoo irra hin jira namel tokko. Ani waldaa maqaan Yesuusi. Ani waldaa akkasiiti. Ani waldaa maalooti. Ani waldaa mancaaqerosooti jechuutti gammada namni mubbaaqoo.
namni si wallaalee waaqayyo si haa beeku. Mi waaqayyoon beekamna nagaadhaa meel tokko. Baratti namni ayyaana waaqayyoo bilookeettiidhaan safaru keessa jirra. Irratti mul'ata isaa argataniitu ilaameedhan. Wayyoo way. Atumti waaqayyo wajjin walii galee meelemoo lolli waaqayyo keessa hin jirre matumaa simmi. Obbolaa tokko ta'anii abbaa jilba abbaa keessaa wajjin ba'aniit kallattiitti mucaa kana miidhan karoora jalina irratti baasan. Eenyu faatu? Mee obbolaa isaadhaa meel tokko. Borsiif iyyuu nama biraan shakkoon. Isumati biiroo kee keessa hammattee deemtu sanan ishee shakka. Isumati wayyaa tokko kwaariima tokko keessa dhaabattanii duukaa marfattanii si shakka. Maaliif isatu iccitii kee beeka karaatti galtee baatu waan itti hojjettu isa si beekutu beeka malee inni ormaa kallattiittiin sekuriitii argatu hin qabu. Kallattiitti baatee galtu isa si buqqeessi beeka malee isa si wajjin galu si beeka malee amma karaan galee bahu namoonni kun beekuu dhiisuu danda'u. Kan na beeku eenyudha? Lama isaa wajjin galee na wajjin bahu. Kanaaf tokko namni kun nu wajjin qabeenya abbaa keenyaa hin hiratu. Inni kan keenya miti bakkeedhaa dhufedhan. Mucaa nagaa agabuu isaa taa'ee mana gayyaatti guddate. Namni mana gayyaatti guddate immoo gayyaa nama lashee keessatti isa kan seetiif daabboo isa gayyaatiif moo qixxaalaatti. Inni kan ishee rafa inni kan nama dhaqee hojii hojjeta. Maaliif jilba ishee keessaa hin baane egaa waaqayyo moo kan see dhiiseetu ishee bakkee dhalateera yaada isaa kaa'e. Ilaamee yaadi waaqayyo sirra bu'eera. Harka nama tokkoof filannoo nama tokkoo malee waaqayyo bara kana cabsee si baasa. Meeyyaati waaqayyo cabsee na dabarsadhaa yaate. Harka keessa ol kaasaa isin hin eebbisa. Lolli sirratti ka'uu jira. Lola kana booddee ulfina safaramne si hammaarrisa waaqayyo. Ulfina yaadamne si tilaata waaqayyo. Hammuma rakkatti hammuma gadi qabamteef hammuma tuffatamte akeeki waaqayyoof yaadi waaqayyo sirra jiraatu malee kabajamaa jiraata. Nama waaqayyoon dhaga'uu fi nama waaqayyoon dhaga'u fi nama waaqayyoon dhaga'u kan dubbatatu isa osoo hin taane waaqayyo dubbataaf. Hin barbaannu bakkaadhan nu keessaa ba'a ittiin jedhan. Ati nu keessaa dhaala qabdu ilaala mucaa gandarraa baasanii bulchaa biyyaa gochuudhaaf nu keessaa dhaala qabdu maatii keenya keessaa hin qabdu. Abeet 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 achi galagalaati waaqayyo waan xiqqoo naa tuffateera jedha meel tokko. Jedha asii galagale achi ilaali waaqayyo waan xiqqoo naa tuffateera meel tokko. Meeqatti utuma na dhiiban oolaa meel tokko. Jedhaa dabala utuma na dhiiban oolaa meel tokko. Utuun jaallatin jedhame. Narka galoodhaaka jedhi narka galoodhaaka nama amaneef namatti walii galee ta'ee karaan beekamneen mucaa rakkataa manaa baasanii tudha biyya xoobitti galee kakuu baatee ulfina baatee waaqayyoon sodaachuu baateet nama humnaan beenne jalloota warraa cabarbaarii jedhaman gidduutti dhaqee biyya xoobitti lafa dhee jedha. Amma kana hundumaa waaqayyo sin argaa innis waaqayyo in arga. Gaafa rakkinni hammaate lolli hammaatu gaafa dhiibamuu hammaate kallattii hundumaa sinitti dukkanaa'ee wal jaadattanii ergaa sinitti dubbatamuu didu iddoo keessan hin gadhiisinaa sin. Waaqayyo obboloota kun irratti kaafte hin jenne maaliif akka waaqayyo bor waa'ee isaan waa godhu beeka. Akkattanu ani jedhamee tokko kan hin callisee fidhame jedha sagalee keessan dabalaate ani jedhaa yaate. Kan hin dubbachuu dhiisee fedhame waaqayyo akkanaa dubbatu waan hin amane fedhame tokko harka walii qabaati waaqayyo sii dubbataa dhaan yaate raasii waaqayyo sii dubbataa dhaan yaate harka keessan kaasa waaqayyo naa dubbataa dhaan yaate itti garuu mucaasaa ta'e biyya xoobitti galeennaan nama kakuu gaafa biyyaa baasan takka warri amoon giliyaadiin lixanii beekan gaafa sana garuu biyya daffaran mandaraan Misiphaa jedhamtu keessa ta'anii akkaatatti giliyaadiin balleessan marii hamaa irratti mari'atan jedha macaafa. Kana booddeef masaraa mootummaa keessatti lola guddaa akka waa'ee kee lola akka qophaa'edhaan
jedhani dabalanii jedhani gungu. Maaliif jennaani jedhame maaliif jennaan jedhani meel tokko. Situ dagatamee jedhani. Situ raanfatamee jedhani. Lulakkee. Biyya litte diinni. Raafaman qaama maala godharree ari'atanii biyyaa baasaniiroo. Harka ari'atee biyyaa si baaseetu. Eenyettoot. Tarree galee si barbaachaaf dhufa. Isinii ta'an jiru waan inni fixeera iyyuuti ilaamee harka hin taatu jedhee mallatteessitu hin taata jedhee si barreessa. Ila ergaasii qaba waan sii dhaga'e hin taatu jedhanii mari'atanii biraa galaniiru ani galgala kana dosee geeddareera Yesus. Miyyaati doseen geeddarameera nan barbaada madhaa meel tokko. Jedha nan barbaada madhaa yaate. Wangeelli sin geeddaru taana waan si geeddaru hin beeku ani yaati nan barbaada madhaa yaate. Waa'ee keef waa'ee nama tokkootiif Waaqayyo waajjira tokko lixee waa garagalcha. Waaqayyo mana tokko lixee waa garagalcha. Waaqayyo iddoo tokko deemee waa kaasa sii ta'ee. Waaqayyo dha lakkoofsa irratti waa'ee Yiftaatiif jecha Amooniif Israa'eliin walitti buuse jedha. Illo lamta miti inni dhiibamta miti ati waan salphaatti miti waan guddaatti waamte hidhatta. Meekkattanu ani dhaa meel tokko waan guddaaf hin qusatame dhaa meel tokko. Kakuu sirra jira yaada Waaqa sirra jira akeeka sirra jira ilaameega harki mul'attu siin jedhutu jiru mul'atta siin jedhe waan gee nama kun lafaa kaase addunyaan wal ijaarte dhoksuu hin dandeessu. Jabaan meeqa hirreen meeqa wal ijaaree hin danda'u kun garuu si keessa lixee argamu. Firummaa kanaa qabaaddu abbee harra hiyyeessa bara dhufu garuu see ciitaa taati. Bara liqeeffata bara dhufu liqeessita sii ta'ee. Jedhe Yiftaan gaaf tokko algoon dhagaa hin dhufne gara kee maal akka ta'uuf jarattiitu daangaa keenya sarbaa jirti. Maal kanaan dura warriyattanii biyyaa na baaftanii amma maal gooture ilaamee wayin siin jedhame galatii tokko naa fide waan sii ta'uuf waan ati ittiin jiraattu diina keetu haasa'ee hojjeteetti si waama. Waan tokkoof gara kee dhufne ittiin jiran meel tokko waan tokkoof gara kee dhufu qophaa'edhaan meel tokko jedhanii waan tokkoof gara kee dhufu qophaa'edhaan meel tokko waan ati irratti barbaadamtu tokkotu jira jedhaan hime yaate namni ergaa kun kan kooti jedhe achuma taa'aa meera jedhu ka.